akkuma beektanii cabsitee darbiteetti sabboonteetti. Sabboonummaa kan ammoo isiniin argatte isintu sabboonse gara fuulduraattis akka sabboonsitan asumaan imaanaa isinitti kennadha. Booreen kan keessanii sabboonummaan immoo isinirraa eegama. Wajjiniin mucaa koo kana mucaa ishee jalqabaa abuddifnuun jedha. Na qofaa miti barreessitoota warra kaanillee jajjabeessaa Biraanaa Fiinaa waa tokkoon gammada. Innis maalidha? Dhugumaan dhalooti qubee booreen onnee isaa madeessaa jira. Booreen isa keessaa dhikkifachaa jira. Kitaabni kunis kan isheen haasoftu qola ishee kara duubaa irratti booshanan tokko kan hin caalle jirti. Dhaloota qubee leellifatti. Abaacaa janneetuma kaana. Abaacaa janneetuma kaana. Iddoo tokko siniin dubbisa qola isheerraa. Afaan Oromtichaan eenyummaa koon ibsa. Qubee koon barreessaa yaadaan dhangalaasa. Dhalaaf kusee kaa'ee dhiiga goototaatiin lafeetti barreessaa. Nuti dhalooti qubee waraqaa irratti miti kan barreessinu lafee irratti sanuu dhiigaan. Lafee abboota keenya cabee dhiiga dhangaleessa naan booree barreessina. Eenyuuf dhaloota qubeef eenyuun dhaloota qubeen. Booreen nu keessa jira hin haasa'anne. Waltajjii kana baay'een jaalladhe. Maaliif haasoo dadhabus garuu miira koo hubadhu. Booree sichimmoonni soobboonna. Barri dhufan bara guddummaa Oromoo leellisanii. Seenaan Oromoo yerootti dhokate mul'atan. Sinin jaalladhaa, sinin kabajaa, galatooma.